akkas jedha. Akkam jedha. Ani dhuguma isinitti hima. Namni natti amanu hojii an hojjedhu ni hojjetaa jedha. Okay, eenyutu akkas jedhe? Yesus Kiristoos ka. Okay, maal jedhe? Namni natti amanu hojii an hojjedhu hundumaa nan hojjeta ni hojjetaa jedha. Amen. Dhuga dubbate moo soba? Dhugaadha ree. Okay, ati Yesuusitti amantee? Eeyyeen amaneera. Waan Yesuus raawwatu hunda hin raawwattaa? Yoo eeyyeen raawwadha. Hin raawwatu. Yesuus du'aa kaase moo hin kaasne? Kaaseera. Du'aa ni kaastaati? Akkasi jettee nama hin gaafatin. Sababi maal? Abumaas maaliif akka nama gaafattaati? Abumaas kun fayyaan qabdu ati fayyaan qabdu Abumaas? Yaa ani ndoo waan gurgurtaa sabi. Waan siin jedhe hojii Yesuus hojjete hundumaa namni Yesuusitti amane hojii Yesuus hojjete hundumaa hin hojjeta. Yoo gadi buutee dubbiste ani gara abbaa waan hin deemuuf isin kana caala na caala hojjettan jedhe. Miti? Ko jiru mitiidha warri har'a hojjetaa jiran. Waan jedhe dhiisi waan warra sana si anaaf siin gaafachuu jira warra kaan siin hin jenne si Yesuusitti amantee ati obsi. Ayyeen amaneera. Hamsa moo mi'a filmi'a matoo amantee Yesuusitti. Matoo waan Yesuus raawwatu hunda ni raawwattaa obsi. Raawwachuu hin danda'u. Hin dandeessu? Hin danda'u. Kanaafuu namanne deema. Siimee barkuna kanamaan siin jedhe ammeen maqaa isaatiin. Goobas akkasi. Fixee hanqasuma namanne ka. Akka jedhu Yesuus namni anatti amane jedha laal. Dhugumaan isinitti baa kijibaa miti piraankii miti. Dhugumaan isinitti maa isiniin jedhaa jedhe isiniin jedha dhaggeeffadha isin kiristaanota barattoota isaatiis. Akkana jedhe namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa hin hojjeta jedhe. Takka qofa osoo hin ta'in hunduma yoomsan caala. Ani gara abbaa waanaan dhaquuf kana irra caalaa hin hojjettan jedhe. Amen. Yoo Yesuus du'aa tokko kaase ati lama kaasuu dandeessa Yesuus daran. Hin kaasan eeyyeen. Okay, amantee miti dhaabbadhu kennaan jenne. Amantee kennaan jenne bara Yesuus. Namni anatti amane waan raawwadhu hunda raawwataa jedhe moo hin jenne? Jedheera. Ati Yesuusitti amantee moo hin amanne? Amaneera. Du'a haa caaluu nu kaasuu hin dandeessaa? Waan si araaramu. Amen. Argitee kabbaad. Namni ati akkana jedhu dhaggeeffadhu mee waan ittiin dabalin caafanne waan hin jedhin akka jedhu namni anatti amane kamiyyuu waan ani raawwadhu hundumaan hin raawwata jedhan qasuma. Kanaaf itti Kiristoositti hin amanneeti. Ara amaneera. Kaasi du'a haa caalu kaasi nu barsiisayyee. Du'a caalu ana jeeseera. Moo ana waan. Waaqa seeta Yesuus Kiristoos. Yesuus Alaazaar hin kaafne. Kaaseera. Isaatu ajjeese. Isaa miti. Okay, Hacaaluu si ajjeese. Akkanaati. Kaasee Hacaaluu nu. Akkasiin jedhu ati du'aa kaasi naan jetta. Maan jetta? Wangeelaa jedhe Yesuustu jedhee bara. Okay, sirraan jijjiira. Wangeela boqonnaa tanaa miti biraan hubani. Wangeela Yohaannis, Wangeela Maatiyos, boqonnaa 20 nu hubani bas tana dhiistu. Tabiraan hubani. Obsi. Du'aa kaasuu hin dandeessu waan biraatittiin si qayyara. Wangeela Maatiyos 20 bani meenu waan biraa jira ammas. Harrakkaatiin amananii si agarsiisuu deema galgala kana ganama kana maqaa isaatiin maqaa gooftaan si fudhachiisa. Mee bane kaa dura wangeela kan keetittuun amanneeti. Yesuusittuun amanne. Yesuus hin fudhanne. Fayyisaa koo, gooftaa koo, biyya lafaa ganee, waa hunduma ganee, tiktookii ganee jettee ganaan si amansiisa. Dafi wangeela Maatiyos 20 bani mee. Bani kaa waliin dubbisnaa. Wayi maqaa sagalee waa hin saalfatin maali? وين ناصر بسنجر وري ناصر بجرو ولي سربا ناصر فإذا انسلك الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرضا واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرضا
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرضا. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرضا. إله واحد يا شيخنا، إله واحد إن شاء الله واحد. Bareeda. Shaadaa qabachuuf immoo gaaffii kana deebisuufi. Aro shaadaan qabadhu warra shaadaa qabate iyyuu gara sirreessisiisneef deebisumaa. Okay, sirreessa ayyee. Waan jedhe Daawit akka wangeelaatitti nama sagaggaalaadha moo sagaggaalaa miti? Akka maal jechuun sagalgaalaa jecha maal jechaa nama jechuun nama gumna dalagu, nama sharmuuxummaa dalagu, nama dubartii jaartii namaatti hojii rafu jechuudha. Maali nama guddaa ta'e asirratti simmati yeroo amma afaan akkasii wangeelaa jedhaa bar nama waaqayyo anaa miti. Atamma gaaffii nama gaafachaa jirtu kuni akka kanaa miti kaa afaan baalagee dubbate. Laa anaa yoo akkas dubbadhe yoo ani hin dubbanne bar ani waan wangeela jiruun dubbadhe bar. Akkasiin jedhu Okay, nama gumna dalage jechuun gumna yookaan ejjuu ni beeytaame ejjo jechuun namni tokko ni ejje jechuun ni beeytaame. Jechaan hin beeku ejjuu jechaan mataan samaachaa hin beekun. Allah akkam jennaan boo gaalama maal okay namni tokko gaa'ila osoo hin godhatin gaa'ila ammoo yoo ta'e osoo hin godhatin dhiira tokko hojii yoo ciiste maal jedhamaati? Ani maalan beekaree ciise jaama. Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas waaqayyoon tokkichi abbaa qofa. Goobas akkasuma itti fufna. Isa dhugaadha. Eenyu waaqayyoon tokkichi dhugaadha? Waaqayyoo dhugaadha. Hafuuras. Noosa siin jenne waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu? Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas waaqayyoon tokkichi dhugaa Yesuusii miti abbaadha. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaadha. Goobas ittiin sii fufa. Amma koomaa godhe Yesuus Kiristoosiin isaati ergite. Eenyutu Yesuus Kiristoos erge? Abbaat erge. Waaqayyoo tokkicha dhugaa santu ergeemi? Abbaasaat erge. Abbaan isaa san waaqayyoo tokkicha dhugaatiimi? Eeyyeen. Goobas Kiristoosiin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu beekuun jireenya maaliiti? Jireenya bara baraati. Akka inni ergamee Goobas allaqe. Goobas allaqe. Akka ergamee dhufe eenyutu erge? Abbaasaat erge. Ergamaa ta'uu beekuun isaa jireenya maaliiti? Qosifan dubbisa iddoo kanatti. Irra deebi dubbisa. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa miti garuu abbaasaatiif ergamee dhufe. Dhaabbadhu amma ergamaa miti amma ergamaa naan jette ergamaa miti. Eenyutu Yesuus erge dhaggeeffadha ergamaa miti amma erga naan jette eenyu Yesuus erge apostol? Ergamaa jechuun malaayika jechuudha. Eenyu erge? Okay fakki afaan Oromoo yoo beeyte messenger yoo waan siin jedhe amma fakkeenyaaf yoon Ahmad bira si ergade eenyu ergaani eenyu ergamaan asitti afaan Oromoo seelluq afaan Oromootitti let's go to standard language deemna. Addanaa baasi kaatamma yeroo fakkeenya na dhaggeeffadhu ergamaan isa waan siin jedhe ergamaan malaayika irraa ni jira namoota irraas ni jira waan siin jedhe yoonin Bashir deebisa waan jedhe waan siin jedhe na dhaggeeffadhu yoonin birri hoysi kannee dukkaana Bashir dhaqi sukkara naa fidi jedhe eenyu kan si erge ergamaan eenyu? Situ na ergate. Ati maal jedhamta? Namni ergaa fuudhee deemu san ergamaa jedhama moo hin jedhamu? Ergamee dhufe jedhama. Ergamee dhufe ergamaadha mooti ergamaa kan kooti moo ergamaa kan kooti miteeti? Ani nama ergamaa miti. Irraan si deebise luka birri si kanneetiin deemii Bashiriif geessin jedha. Eenyu si erge ergaan eenyu? Ergamaan eenyu? Karaa si gabaabsu laal. Atamma akka jechuun kee malaayika jechuu keeti moo? Asasiin hin jenne seera afaan Oromoo seerluka afaan Oromoo akka itti baranne si dubbachuu jira. Nama ergamee fi ergamaa tokko. Akkasiin hin jenne na dhaggeeffadhu afaan Oromoo yoo sii galee naman dhibu. Yoon hin birri si kannee Bashirii geessi jedhe eenyu si erge qaama kan biraa ergamte eenyutti ergamaa taate ergamteeti.
Abshiraa moonyoo maqaasaa itti isatti ergameen dhageeka. Goobas ergamaadha. Tole Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge? Abbaasaatti ergee dhufe. Eenyu ergaani eenyu ergamaan? Abbaatu isa erge. Yesuus Kiristoos akkasiin hin jenne beeke naa deebiste san eenyu ergaani eenyu ergamaan? Ka erge abbaadha. Kan ergame Yesuus Kiristoos. Ergamaadha. Ergamaa kan jedhamu eenyu? Abbaadha moo Yesuusi? Yesuus Kiristoos. Goobas naa deebiste tole. Allaqee bakka goobas hanqanuma. Hongela fudhatte irra. Amma abba Biraati miti wanti na ajaa'ibee jedhe mucicha fuutee dubbiftee quraana sigila taa'ee si dhaggeeffadha. Macaafallee dubbiftee hajaa baatee qofa harka ol qabnaan hin jedhin jennaan luka ol qabsi hin jedhaane jettee daqiiqaa keessa shaada qabsiifte. Saawulalaa. Sila kana ta'eefu ansima sodaadha bakkumatti jirtu naqat shaadaa na qabsiifta waan ta'eef galatoom ulfaadhu jiraadhu narraa. Amma yoo mana Akka maadaa du'aati si sodaadha. amma mana maadaami kushiinaa yoo gabbaate shahaadaan si qabsiisee ol baatee wangeela dubbiste. Waa. Tu seensi adeettu jedha Oromoo waa akkanaa kana nagaa warruma jalloota seexanni jallisee gara kan guurattu sani waan ashiishiitti goote situ beeka guuradhu ana nan dandeettu ana irree gooftaatiin narra jira. Okay, irree gooftaa ayyee wangeela kan hin dhugoomsitaa? Hin dhugoomsee hin Ayyee dhugoomse. wangeelli kun shahaadaa qabadhu yoo jedhanii qabattaa? Shaadaa hin qabadhee attalu wangeela maaf dideen qabadha wangeelaan. Ayyeen Quraanuma natti as hin fidin. afaan oromootiin shahaadaa wangeela irraa Duuba shaadaa qabadhu naan jechuudha. wangeela Maatiyos 20 meeqa? Maatiyos 30 fi 12 takka irraan si dubbisa, okay? Dhaggeeffadhu shahaadaa. Ayyee Dhaggeeffadhu shahaadaa wallahi. nagautti jira. Salama. Quraana sammuu heetiin dubbisiin kaayishiiti wangeela dubbisa jettee. Kunoo takaa wangeelaan dubbisu deemame. Wayi. Meeqaan siin jedhe? Isa laalaa yoo quraana sammuu keessaa dubbifte beekaa. Laa asirraa hin dubbisa.